Ini kun kamarit kambawo nan ukubar. Hai kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa koodhaa galata waaqayyoo. Lafti ganama reefu irribarraa ka'a akkuma na argitanii. Irribumarraan ol jedhee dhufees taa'e jechuudha. Biqiltuun haala jirti, kushiinaa keessa jirti, ciree nuu qopheessaa jirti. Anumaaf ishiitu jira lafa ganama kana. Haa ta'u malee istiimii qubaa osoo bilisummaan mana hin jirre osoo na dhukkubee maallaa gochuu dandeessi kan jedhu firaankii wayii irratti yaadeen jira. Firaankiin sunis innaa isheen na argitu rafaan jira kilaasii koo amma garuu ka'ee asin jira. Awuzaa fidadheen jira jechuudha. Asuman soofaa kanarrani asuma ciisaa akka nama dhukkubee godhadhaa nan aadaa. Nan wacca'aa akkuma waan bakka amma na dhukkubaa jiruun godhadhaa. Mee nan sifan bilisummaatti dawwalaa itti muu in beelofte jetti muree fuulirraa akka isheen garuu ciree qopheessaa jirti. Maal akka jirtu yaada akkamii akka qabdu osoo qubaashii jirtu osoo na dhukkube maal naa gochuu dandeessidha kan jedhu isti ilaaluufini. Aga dhumaatti na wajjin tura eessayyuu hin dhaqina. Laayikii godhaan jabeessaa. Baay'ee amma kaameeraa koo mijeeffadhee akkuma argitanii kaameeraa koo mijeeffadhee tanii jalqabaa maal haa gootu hin beeku lafti ganama garuu cireellee hin nyaanne. In beelofte naan jetti moo maal akka jirtu garuu hin beeku. Haala kanaananii awuzaa ofirra buusetanii haala kanaan jechuudha. Awuzaa ofirra buusee laxxeetuma naada jechuudha. Akka nama bakka nama dhukkubu jechuudha. Meegaa lafa qobaatti jechuudha. Osoo waan tokko ta'e wanti tokko na mudatee maal laa gootidha. Egaa daawwattoota keenya manan jalqabaa. Dibbisii kun akkana awuzaa ofirratti godheetanii akkanatti arrafa jechuudha. Akkuma na argitanii sagaleen koo kaameera irra fagaachuu danda'a garuu kun akkanatti rafeetanii caalliseetumanii jedhaa mee maal akka isheen gootu ilaaluudhaaf jechuudha. Daawwattoota keenya laayikii godhaa. Maal taate boontu? Boontu? Maal taate? Hin beeku mucaa. Maal si godhe? Waan hunda godhuu hin beeku. Eessa keessa dhukkubu? Dhukkubuu hin beeku yaa biyya. Mana kimi dhaqxaa? Bishaan dhugi ka'i. Bishaan. Mana kimi dhaqxaa? Mana kimi maalan dhaqa qophaa koo mucaa. Silkii sii fidu? Silkii maalatti godha? Itti bilbilta bilisummaatti. Sentiidhaatti bilbili ka'iiti. Ka'itti bilbilaa mana kimi si geessaa? Qophaa kee maal goote hin dhageessite ati woote kana maalitti beektamaa? Ka'itti bilbilaa? Danda'ee bilbilu. Qalma shan bilbila. Siya qopheesse mana keessi fiduu? Middee nyaata moo? Qonkoo si qabee? Qonkoo hin qabne. Maal fiduu
akka baateen beeku baatee maal fidu akka baateen beeku daawwattoota asumatti nagattee baatee tarii nama natti waamti jedhee sodaadhe jechuudha. Doo'ee waan hin fakkaatu. Tarii nama ollaa waan mudhadhe ta'ee asumatti nagatteeti silkii nan dawwalettee baatee maanni kun soogidda maalitti godharee Ogaraas cini. garaan na cine Kaba kagan deemna. Kaba kati bilbilaa deemna. Silkiin adii jee oo bilbil. itti bilbiltee kanaaf dawwalame silkiin. Kaba kaan deemna kai. Kaba ka. Danda'een deemu asii. Bajaajiin ma waamu? Asii koo hin waamini. Akee waamu. As hin waamini kootu waamini kootu bajaaji waamini qoe. Boontu dhukkuba ittiin iyyuu bilisummaadha. Kai daan deemna maa teessoo kai. Eessa keessa wagini? Illa humna dhukkubu hin beeku. Humna dhukkubu hin beeku. Mataanis na dhukkubu. Dhaqee moo kiliinikii si bidu? Silkii bilisummaatti dawwalte amma immoo maaliif akka deemte hin beeku. Ammas baatee bajaajii isaa akka waamtu hin beeku. Kiniinii jetti bajaajii jetti baatee immoo baddee hin beeku. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Wanni ishiin hin finne jiru bishaanii soogidda bulbultee akkanatti fiddee jirti. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u anillee amma innaa ishiin dhuftee ittumaa kufa jechuudha. Maanin Kiliinikii wal keessa. kiniinni kun kan maaliiti? Kan bawoo. Kan bo'oo na dhukkubar. Jilaali. Na dhukkubu qoy. Silkii caca bilisummaatti dawwaltee. Jilaali gadi jedha akkana na dhukkubu bar kiniinii soogidda bishaan inni wal fatte miti. Maal arfachiifte re'aa?